yoo deebi'e fayyee jedhama. Kanaaf Yesuus nu fayyiseera. Jireenyis isaan nuuf kennameera. Inni cina baate baruun keessuun eebbifamu. Inni cina baate baruun keessuun eebbifamu. Mata duree lallaba kootii irraa Yesuus nu fayyiseera. Jireenyis isaan nuuf kennameera. Yesuus nu fayyiseera. Jireenyi isaan nuuf kennameera. Fayyuu jechuun inni ibsaa wanni tokko dhukkuba yookiin waan isa miidhe tokkorraa yoo dandamatu ni fayya jedhama. Fakkeenyaaf namni yoo dhukkubsate dhukkuba isaarraa yoo dandamate yoo gara fayyummaa isaa jalqabaatti isa normaalii ta'etti yoo deebi'e fayya jedhama. Kanaaf fayyuu jechuun jireenya yookiin fayyummaa jijjiirame irraa gara isa jalqabaa yookiin isa guututti fayyummaa guututti deebi'uu jechuudha. Fayyummaa guututti yoo deebi'e fayyee jedhama. Kanaaf Yesuus nu fayyiseera. Jireenyis isaan nuuf kennameera. Eenyullee yoo ta'e fayyuun jireenya bara baraa kan eenyuti? Karaa isaatiin jechuudha. Jireenyi bara baraa fayyuunis karaa Yesuusitiin nuuf kennameera. Namni amanee fayyeera. Amanee ni fayyitame. Sagalee Waaqayyoo Maatiyoos boqonnaa 9:22 irratti Yesuus immoo garagalee ishee argee intalatti garagalee ishee arge. Jabaadhu intala koo amantiin kee si fayyiseera jedhee dubartittiinis si'uma sana fayyite. As keessatti